over negative x plus 1 jenna jechuudha. Haala salphaatiin barreessanii kaa'u. Isa immoo akkamittiin salphifnaa kan jedhusi haala salphaatiin namuma sinan agarsiisaa jechuudha. Exercise 2.5 exercise 2.5 irra geenye jira. Gaaffii tokkoffaan functionii kan inni nuuf kennee jiru x, x square in other word y inni keenya ni qixxaatti x whole square nuuf kennee jira jechuudha. Let's see it. Kan nuuf kennameeru x square x ni element of s dha jechuudha. Doomeenii isaa s keessaatii fudhadha. Doomeenii isaa immoo integer number ta'uu qabaa jedha. Whether this given function is 1 to 1 and on to ta'uu isaanii immoo check godhii jedha. Negatiin isheen kun s dha. F keenya bifa s tiin nu ibsameera. Kuni s dha jechuudha inni jalqabaa kun. Inni kun immoo integer number dha. So yeroo ilaallu lakkoofsa tokko ishee ilaalla jechuudha buufannee. Amma akka fakkeenyaatti functionii keenya f keenya kana nuuf kennee jira waan ta'eedhaaf so negative 3 irraatii haa jalqabnu. Negative 3 fudhanna. Negative 3 comma negative 3 the whole square jenna. Maaliif the whole square hin jedhe kunoo ishee kana keessa buufna. Negative 3 immoo asiitii as kana kee buutii jechuudha. Then itti cuftuu jechuudha. Kun immoo meeqa ta'a? Ni qixxaata. Negative 3 comma 9 ta'a. Indagariitiin 1 to 1 jechuun immoo lakkoofsi adda addaa lama lakkoofsa tokkotti firoomuu hin qabu. Amma akka fakkeenyaaf lakkoofsa 9tti firoomuu 2 arganne jennaan hin kuffisnaa jechuudha. 9tti kan firoomu 2 argine jennaan hin kuffisna. Kan biraa immoo meeqaa fudhannu? Negative 2 fudhanna. Negative 2 comma negative 2 the whole square ta'a jechuudha. Ishee kanas negative 2 as keessaan fudhe then isa fuudhetaniin kana keessa buusee jechuudha. Achi keessa buusee the whole square inni kun immoo akkam taare negative 2 comma 4 ta'a. Kan biraa immoo positive isaaniitti haa jennu lakkoofsota as keessa jiran bakka buusuu hin dandeessu amma positive 3tti isiniif kenneera waan ta'eedhaaf jechuudha. So yeroo ilaallu asii negative 3 comma 9 qabna. Kan biraa immoo 3 buufanna. 3 fuutanii as keessa yoo buuftanii 3 comma meeqa ta'a? 9 ta'a jechuudha. 9 keenya yeroo lama dhufee jira. Because of that this is not 1 to 1 function. It is not 1 to 1 function jenna. Sababni isaasi 9 iddoo lamatti firoomee jira waan ta'eedhaaf. Kan biraa immoo lamas yoo keessa buuftanii 2.4 ta'a. Ammas asii immoo negative 2.4 qabna. Iddoo kanattis 4 iddoo lama dhufee jira waan ta'eedhaaf it is not 1 to 1 function. Let's check whether it is on to or not. On to ta'uu mirkaneessuuf immoo reenjiin keessanii guutummaan guututti eenyu ta'uu qaba? Integer number ta'uu qaba. Sababiin isaasi function kenname tokko ishee kana guutummaa isaa isiniif kennuu qaba jechuudha. Lakkoofsota as keessa jiran hunda isaanii as keessa yoo buufattanii integer number isiniif kennaa yoo jettan isiniif hin kennu. Akkamitti yoo naan jettanii lakkoofsi inni isiniif kennu reenjiin isaa jechuudha. Reenjiin functionii kana maal ta'a? Reenjiin isarra keessa jiru. Minimamiin isaa 0 dha. Maximamiin isaa immoo 9 isiniif kenna. Maaliif ta'a yoo naan jettanii negative 3 yoo buufattan as keessa 9 isiniif kenna. Mitiire yoo negative 2 keessa buufattan immoo as keessa meeqa isiniif kenna? 4 isiniif kenna. 4 immoo kanuma gidduutti argamti. 0 fi 9 gidduutti argama jechuudha. So lakkoofsi inni kuni positive dha. Positive malee nuuf hin kennanii negative. Because of that maal jenna? It is not on to jenna. Integer number immoo lakkoofsa takka kamii qaba? 0 ni qaba, negative 1 ni qaba, negative 2 ni qaba, negative 3 ni qaba, negative 4 ni qaba. Lakkoofsota kana immoo reenjii functionii keessatti argachuu hin dandeessan kana keessa hin jiranii jechuudha. Ontuun dirqama kodomiinii
reenjii wajjin walqixxaachuu qaba jenneerra waan ta'eedhaaf. Gaaffiin itti aanee jiru isa lammaffaatiin. Inni lammaffaa immoo A keessan kan isiniif kennee jira 1 2 3 list 1 to 1 function from A on to A jedha. List hagoon kan nuuf kenname isa kanadha. Functioniin keenya immoo A on to A ta'uu qaba jechuudha. F dha yoo buufannee functionii keenya F'n keenyi A up to A ta'uu qaba jechuudha. So lakkoofsota yookaan immoo rileeshinoota 1 to 1 functionii ta'anii hundaa ibsi jedha. 1 to 1 jechuudhaa fi functioniin tokko dirqama reenjii 2 qabaachuu hin qabnu jenneerra. So list gochuu yeroo jalqabnu 1,2 jenna. 2 keenya egaa of eeggannoodhaan si'a lamarra deebitee barreeffamuu hin qabdu. Zeen koomaa jenne 2,3 jenna. Maaliif 1,3 jenne yoo naan jettan functioniin doomeniin isaa si'a lamarra deebi'ee barreeffamuu hin qabu waan ta'eedhaaf waan inni irra deebi'uu hin qabu 2,3 jennee jirra. 2 keenya immoo irra deebi'ee inni kun reenjiidha, inni kun immoo doomenii waan ta'eedhaaf rakkina hin qabu. Zeen itti aansinee maal jennu 3,1 haa jennu. Gabraa yoo jiraate listi gochuu dandeessu. Ammaaf kan natti mul'atu anatti kanadha jechuudha. Ammas 3,3 jechuun dandeessan. Maaliif 3,3 jettanii 3 takkaa dhufeera taanaan si'a lama barreeffamuu hin qabu. Kanaaf iyyuu 1 to 1 functioniin keenya kan nuuf ta'u kan barreeffamu isa kana ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan functioniin isiniif kennu F'n keessanii A up to B yoo ta'e inversiin isaa immoo bifa kanaatiin kan barreeffamu yoo ta'e y, x dha jedhe, which is the Cartesian product of B cross A jechuudha. F of x keessan y dha. So F inversiin keessan immoo 4y ta'a jechuudha. Yoo kana ta'e gaaffiin irratti nu gaafatee jiru show by an example that F inverse need not be a function. Namoonni viidiyoon jalqaba isiniif hojjedhee hordoftanittanii inversiin functionii tokko dirqama inversiin functionii F isiniif kenname dirqama functioniin ta'uu kan jedhu tokko fakkeenya fudhannee ilaallu. A keenya ni qixxaatti lakkoofsota kan akka 1 2 3 yoo jenne, B keenya immoo ni qixxaatti lakkoofsota kan akka 4 2 1 yoo jenne. So F inversiin keenya ni qixxaata B cross A dha waan ta'eedhaafu ni qixxaata. Ishee 2 kana jalqabarran oolchaa, 1 kana immoo itti aanseen oolchaa jechuudha. Haala kanaatiin babarreessina hunda isaayyuu. Zeen 2,1 jenna, kooma isheen kun immoo yoo bakka ol jijjiirtanii 2,2 waan ta'eedhaaf jijjiiramni argamu jiru 2,2 jenna. Itti aansine 4,3 jennaa jechuudha. Zeen kun functioniidha moo functionii miti kan jedhu beekuudhaa fi doomeenii isaa ilaaltu. Doomeniin isaa 2 asis 2 asii 4 jechuudha. Warra jalqabarra jiran doomeniidha mitiiree. So doomeniin si'a lama barreeffameera taanaan functionii miti jennaa jenneerra. Asii immoo 2 qabna, asis 2 qabna. Since we have 2 twice, it is impossible to say F inverse or F star is a function. Warra fanis haaluma wal fakkaatutiin bifa kanaatiin xumurtuu jechuudha. A cross B fudhattu, erga fudhattanii booddee waan inni isin gaafatu xumurtuu jechuudha. Question number 4. Gaaffiin afaffaarratti nuuf kennamee jiru seetii lama nuuf kennee jira. Seetii inni jalqabaa A dha, seetii inni lammataa immoo B dha. Seetiiwwan kunii functionii F nuuf kennu. Functionii F keenya immoo haala kamiin ibsamee jira? 5 plus cuftuu keessatti 8 minus 5 itti cuftanii x dha. Inni kunii functionii 1 to 1 function dha. From A into B jedha. Ontu inni jedhu kun dogoggora kitaaba keenyaati jechuudha. So into kan jedhu isa ibsuu qaba. Let's do it. Gaaffiin nuuf kennameeru yookaan giveniiwwan nuuf kennamaniiran isaan kana fakkaatu.
solvii goonaa jechuudha. Kuni one to one function ta'uu isaa check godhii jedha. Kana jechuun reenjiin irra deebi'u jira moo hin jiru isa jedhu check gootu jechuudha. Isa kana akkamittiin check gootu? Jalqaba 0 keessan iddoo x keessa buuftanii inni jalqabaa meeqa argachuu qabdu? 5 argachuu qabdu jechuudha. Isa booda umarratti immoo tokko keessan iddoo x buuftanii umarratti meeqa argachuu qabdu? 8 argachuu qabdu jechuudha. Yoo kana ta'uu baate warri gidduus dogoggora ta'u. Kanaaf karaa biraa immoo miseensi irra deddeebi'eeru baay'eetu jira jechuudha. Amma isin dogoggorsuma barbaadeetu malee 8 hir'isuun 5 meeqa? 3dha jechuudha. Yeroo akkasittiin bittinna'u sammuun barataa keenya akka waan guddaatti fudhata jechuudha. Kana karaa biraa akkamitti barreessuu dandeenya? 5 plus 3 x jettanii barreessuu ni dandeessu jechuudha. So amma keessa bubbuusuun ni danda'ama. Yeroo keessa bubbuufannu as fidadheen jira 5 plus 3 time iddoo x maalan buufadha? 0 buufadha jechuudha. 0 buufattu which is equals to 5 plus 3 baay'isu 0 meeqa taati? 0 taati which is equals to 5. 5 koo kunoo isa jalqabaa argadheen jira jechuudha. Itti aansee immoo 8 argachuun qaba. Maal keessa buuse? Tokko koo keessa buufadhee. Again let's see it. So 5 plus 3 into 1 jenna. 1 koo eessaan fidee kunoo isa kana keessa buufadheen jira jechuudha. Which is equals to 5 plus 3 time 1 meeqa? 3 ta'a. Which is equals to 8. 8 argadheen jira jechuudha. Miseensi irra deebi'uu hin jiru. Karaa biraa miseensi reenjii kan irra deebi'u hin jiru yoo ta'e immoo inni kun maal ta'a? One to one function ta'a jechuudha. I have just solved it. Gaaffii shanaffaa irratti nuuf kennamee jiru kanneen armaan gadii keessaa kamtu one to one function dha jedha. Let's see A yeroo ilaallu functioning keenyi irraabtuu irriidha. Domain isaa irriidha. Codomain isaas irriidha. One to one function immoo again ammas irra deebi'ee nan jedha. Reenjiin irra deebi'u jira moo hin jiru kan jedhu ilaaltu jechuudha. Miseensa reenjii keessatti argamu inni irrii keessatti argamu kan lama dhufu jiraayii kan jedhu ilaallaa jechuudha. So x keenya miseensa irrii keessaatii lakkoofsa tokko fudhatanii ilaaltu. Lakkoofsa meeqa fudhanii ilaala? Tokkoon fudha jechuudha. Tokko koomaa meeqa ta'a? Jijjiiramni hin jiru 4 jetti miti tokko koomaa 4 taati jechuudha. 4 jettu. Again lakkoofsa biraan fudha. Negatiiva meeqaa jennu? 1,000 haa jennu. Negatiiva 1,000 yeroo iddoo f of x kana buusu maal naaf kenna? 4 naaf kenna. 0,4 ta'a jechuudha. So lakkoofsi waaniif negatiivni 1,000 eenyutti firoomanii jiru? 4tti firoomanii jiru. Reenjiin keenya si'a lama waan dhufeedhaaf maal jennaree? It is not one to one function jenna jechuudha. B irra kan jiru immoo again domain keenya real number nuuf kennee jira. Codomain keenyas real number nuuf kennee jira. Function nuuf kennameeru immoo linear equation. Interesting question. Linear equation yeroo isiniif kennu kallattiidhumaan inni one to one correspondence ta'uu isaa beeka. Linear equation constant hin ta'in malee jechuudha. Kana jechuun koo reenjiin keessanii fi kana jechuun koo reenjiin keessan kan irra deebi'u hin jiru. Oontu ta'uudhaaf immoo reenjiin keessan codomain keessan kan lafatti hafu hin jiru jechuudha. Gama biraatiin reenjiin irra deebi'u jira yoo jettanii lakkoofsa arbitrarily fudhattanii ilaaltu yookaan itti yaaddaniis fudhattanii ilaaltu. Ammani lakkoofsa real number keessaatii lakkoofsa tokko yoo fudhee f of x koo iddoo f of x waaniin buusa jechuudha. Iddoo f of x waaniin buusa. So as keessa buuseetanii solve godha. Yeroon solve godhu ni qixxaata 6 time 1 minus 1 ni qixxaata 5 naaf kenna jechuudha. Jaarrisuun tokko 5 ta'a miti right. F of negatiiva 3 yoon fudheen boonaaf meeqa naaf kenna? Negatiiva 18 hir'isuu tokko ni qixxaata negatiiva 19 naaf kenna jechuudha. Sababiin negatiivni 3 yeroo dhufee as keessa bu'u maal naaf kenna?
kunoo isa kana akkanaaf kennu akka beektan barbaada. Negatiivni 19 fi 5 immoo lakkoofsota adda addaati. Reenjiin irra deebi'u hin jiru jechuudha. Barbaaduu dandeessu reenjii irra deebi'u hin argattan. In such situation what we call it is one to one function. C irra kan jiru immoo again doomeenii keenya real numberii kodoomeenii keenya real numberii kan inni nuuf kennaa jiru immoo f of x keenya x square plus 7 dha jechuudha. Lakkoofsi reenjiin irra deebi'u ni barbaaddattu. Yeroo square argitan lakkoofsa lama fudhattu. Lakkoofsa lama isin fudhattan immoo tokko positiiva fudhattu tokko negatiiva fudhaa. Iddoo akkasitti reenjii wal fakkaatu argachuu dandeessu waan ta'eedhaaf. So x koo meeqa fudheen ilaalan jalqabaa lakkoofsa fagoo naquu negatiiv waaniin fudha. Negatiiv waanii koo fideetaniin as keessa buufadhaa jechuudha. Yeroon keessa buufadhu meeqa naaf kenna? Negative 1 the whole square plus 7 dha. Which is equal to meeqa naaf kenne? 8 naaf kennaa jechuudha. Amma immoo x koo meeqan fudhaa? Positive 1 fudha. Positive 1 fudha. Keessa buufadheen ilaalaa jechuudha. Then 1 the whole square plus 7 jedha jechuudha. Kunis meeqa naaf kenna? 8 jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaatu lama argadheetaniin jira. So negative 1 fi 1 keenya eenyutti firoomanii jiru? 8tti firoomanii jiru. Because of that it is not one to one function. D irraa kan jiru immoo x the power of 3 dhaan nuuf kennee jira. While real numberii keenya doomeenii nuuf kenneera. Ammas real numberii keenya kodoomeenii nuuf kennee jira jechuudha. Lakkoofsa irra deebi'uu argattu moo argattu isa jedhu hin argattanii kan jedhu barbaaddu jechuudha. Amma iddoo kanatti kallattii maa yeroon isinitti himu hin argattani. Sababni isaas utuu square yookaan the power of 4 yookaan the power of 8 yookaan the power of 6 ta'e yookaan lakkoofsota even numberii ta'e lakkoofsa irra deebi'uu jiraachuu ni danda'a. Garuu x the power of 3 kan jedhu 3 kuni odd dha malee even numberii miti. Iddoo akkasitti immoo lakkoofsa irra deebi'u hin jiru jechuudha. Reenjiin irra deebi'u argachuu dandeessan hin jiru. Because of that it is what? One to one function. Yoo isiniif hin galle ta'e irra deebi'aatii check godhaa. Inni kabraa immoo lakkoofsi inni irra jiru immoo doomeenii keessanii real numberii except 7 siniif kennee jira. Maaliif 7 hin ta'u? Yoo fiddanii as keessa gashitan undefined isinii uuma. Karaa biraa 2x iddoo jiru 7 buustanii 7 plus 1 over 7 minus 7 yoo naan jettan meeqa ta'a? Isheen kun 15 irraatiin 0 taati. 15 irraan 0 jechuun immoo undefined dha. Because of that doomeenii keessa maal irraatii adda ta'uu qaba isiniin jechaa jira? 7 irraatii adda ta'uu qaba isiniin jechaa jira jechuudha. So doomeenii keessan kan isiniif kenne kodoomeenii keessan immoo real number yoo isiniif kenne lakkoofsa irra deebi'uu argachuu ni dandeessu jedha. You cannot get lakkoofsa irra deebi'eeru argachuu hin dandeessan. Because square wanti ta'u as keessa hin jiru jechuudha. Yookaan immoo the power of 4 yookaan immoo the power of 6 yookaan immoo the power of 8 utuu ta'ee x'n keenya lakkoofsa irra deebi'uu argachuu ni dandeessu. Yookaan square x irra wantoonni jiran tokkodha moo sadiidha moo shanidha kan jedhuu fi x irra kan jiran squareidha moo afuridha kan jedhuun adda baastu jechuudha. 4 6 8 warri jedhan irra deebisu waan ta'eedhaaf hin ta'anii garuu 1 3 5 7 jedhanii odd numberiin isaan one to one isiniif kennu. Kanaaf iyyuu inni kun maal dharee one to one functionidha. The next question is question number 6. Gaaffiin itti aanu gaaffii lakkoofsa 6ffaatii. Inni immoo qooda isa gararaa which one is on to function jedha. On to function fi one to one wal keessa akkasiin jalaa hin banne. On to function reenjiin keessanii fi kodoomeniin keessan wal qixxaachuu qaba. Real numberii keessaatiin lakkoofsi tokkoyyuu lafatti hafuu hin qabdu kan jedhudha. On to jechuun. So buufattanii ilaaltanii lakkoofsa lafatti hafuu yoo argitanii it is not on to function jettu unless otherwise kanarraan kan hafe it is on to function jechuudha. Let's take this as an example. Amma linear equation nuuf kennee jira.
kun linear equation waan ta'eedhaa fi lakkoofsi lafatti hafu hin jiru jechuudha. Karaa biraan negatiivis ni argattu, positiivis ni argattu. Since we get positive and negative number, it is what? Onto function. Gaaffii isa biirra jirutti ceenee jira. Doomeenii keenya real number nuuf kennee jira. Kodoomeenii keenya immoo maal nuuf kennee jira? Again real number nuuf kennee jira. So real number lakkoofsa lafatti hafu barbaaddu as keessatti jechuudha. F of x keenya immoo absolute value of x isiniif kennee jira. F of x keessan jechuudha. So lakkoofsa lafatti hafu kallattii maan eenyu argattu? Negatiivii argattu. Lakkoofsa negatiivii argattu jechuudha. Amma real number keenyi negative 1 ni qaba, negative 2 ni qaba, negative 3 ni qaba. Itti fufaa jechuudha. Lakkoofsa negatiivii itti fufu. Garuu absolute value of negative number maal siniif kenna? Positive siniif kenna jechuudha. So range keessanii 0 fi 0 olittidha. 0 fi 0 olittidha. Lakkoofsa negatiivii waan hin arganneef negative number lafatti waan sin jalaa hafaniif kanaaf iyyuu biin keenyi ontu ta'uu hin danda'u jechuudha. Biin ontu ta'uu hin danda'u. Inni itti aanee jiru moo isa gaaffii sirra jirudha. Gaaffii sirra jiru haaluma wal fakkaatuun doomeenii keenya maal nuuf kenneera? Real number nuuf kenneera. Kodoomeenii keenya real number nuuf kenneera. Lakkoofsi f of x keessa galee real number lafatti hambisu jira kan jedhu barbaaddu ammas. Again kunis akkuma isa gubbaa 0 fi 0 olitti nuuf kenna malee lakkoofsa negatiivii nuuf kennuu danda'u. Negative 1, negative 3, negative 4, negative 2 lakkoofsonni kun hundi isaanii real number'dha garuu lafatti hafaniiru argachuu hin dandeenyu jechuudha. Indirectly kutaa 9 keessatti absolute value of x square inni qixxaata maal jenne ture? Radical of square x square maal ta'a jenne ture? Absolute value of x jenne ture. So inni kunii fi inni b irratti ibsinee turre tokkumadha jechuudha. Inni itti aanu diirra kan jirudha. Diirra kan jiru immoo again doomeenii keenya maal nuuf kenneera? Real number nuuf kenneera. Kodoomeenii keenya immoo maal nuuf kenneera? Again real number nuuf kenneera. Amma saaluma wal fakkaatu lakkoofsa reenjii kana meeqaa fi meeqaa ol argattu? 4 fi isaa ol malee argachuu hin dandeessan. So lakkoofsa negatiiviin immoo lafatti isin jalaa hafuu jechuudha. Lakkoofsi even kan akka 3, kan akka 2, kan akka 1, 0, negative 1, negative 2, negative 3 jedhee kan itti fufu negative 1/2. All numbers which include negatives cannot be included in what? In the range. Because of that, it is impossible to say what? Onto function. Kunillee onto ta'uu hin danda'u jechuudha. Gaaffii inni torbaffaa fi inni dhumaa inversii fankishinotaa barbaanna jechuudha. Inversii fankishinotaa amma akka fakkeenyaatti kun salphaadha. Salphaamatti hojjechuu ni dandeessu. Sababni isaas f of x keenya yeroo kamiyyuu y dha mitiire y inni qixxaataa 7x minus 6 kan jedhu y fi x qofa wal jijjiirtu. Kun iddootti solvii isin jedhus badaa hin qabu. Hin fagaatu jechuudha. Gaaffilee nuyi hojjechuu qabnu warreen interesting ta'an again b'n illee haaluma wal fakkaatuutiin furama. X fi y qofa wal jijjiirtu kun y faana wal qixa waan ta'eedhaaf isuma wal jijjiirtu jala fraactionii godhatee jira waan ta'eedhaaf isa booda y solve gootu. Kunis badaa hin cimu. So c irraa kaanee itti fufna jechuudha. C irraa kaanee waliin haa ilaallu. C irratti kan nuuf kennameeru f of x keenya 1 minus 3/x dha. Inversiin isaa maalii kan jedhu waliin solve goonaa jechuudha. F of x keenya yaadadhaa y faana wal qixaa jenneerra. So iddoo kanatti iddoo f of x y fayyadamnaa jechuudha. Then y keenya ni qixxaataa jenna yos 1 minus 3/x jenna. Iddoo x fi y amma wal jijjiiruutti jirra jechuudha. Because inverse is defined by interchanging the value of x and y. Then x is equals to jedha. X equal to y buufadheen jira. 1 minus 3/x
y jenna jechuudha. Then the value of y solve goona jechuudha. Karaa biraa akka isa kanaatti kaa'uu qabna barreessinee solve goonee jechuudha. The value of y keenya immoo akkamitti solve goonaa kan jedhu akkuma lakkoofsa solve gootaniitti solve goona. Waaniin keenyi yeroo as naannoftu negatiivaatiin dhufti. Therefore x minus 1 is equals to minus 3 y tu nu hafa jechuudha. Minus 3 over y tu nu hafa. Therefore gama lamaaniyyuu maaliin baay'isna? Negatiivaatiin baay'isna. Maaliif baay'isaan jira? Ishee kana positive godhachuuf jecha baay'isaan jira jechuudha. Gama lamaaniyyuu negatiivaatiin baay'isna. This implies negative time x minus 1 taati is equals to negative time negative 3 over y ta'a jechuudha. Then negative time positive asni kun gara beekannoodhaan positive qaba waan ta'eedhaaf it is negative x jenna. Therefore negative time negative maal nuuf kenna? Positive nuuf kenna. Positive 1 jenna which is equals to therefore negative time maal nuuf kenna? Negative time negativein positive nuuf kenna. So 3 over y jenna jechuudha. Amma immoo y qobaatti hambifachuuf jecha hunduma isaa maaliin baay'isna? Y tiin baay'isna. Hunduma isaa y tiin baay'isna. Therefore y time negative x plus 1 jenna. Ishee kana keessa baay'isaan jira jechuudha. Which is equals to y time 3 over y jenna. Eenyu solving godha jedhee yaada kana. Y keenya akkuma jirutti barreeffannaa. Y jennee negative x plus 1 jenna. Ni qixxaata jenna. Y fi y wal balleessee jira asitti. Therefore kan nuuf meeqa? 3 qofa. Over negative x plus 1 jenna. Over negative x plus 1 jenna jechuudha. Negative x plus 1 fi negative x plus 1 wal balleessanii jiru. Kan nuufu isa kanaa fi y qofa. Y is equals to jenna. Y qofaan nu hafe waan ta'eedhaaf y is equals to isheen kun baddee jirti 3 over negative x plus 1 jenna. This implies y is equals to 3 over 1 minus x. Maaliif hin jedhee negative x asiin naannessee 1 immoo asiin naannessee jechuudha. This is the final answer, which means f inverse of x ni qixxaatti 3 over 1 minus x ta'a. Amma saffisaan hojjenna isiniif galeera jedhee yaada. Gaaffiirran diirratti nuuf kennamee jiru 4 minus x all over 3x dha. Inversiin isaa akkamitti barreeffamaa kan jedhu nu gaafatee jira. Haaluma wal fakkaatuun f of x keenya y tiin barreeffanna. F of x keenyi y dha. Therefore 4 minus x immoo gadi bafannaa all over 3x jenna jechuudha. Then x fi y interchange wal goona. Karaa biraa y iddoo x kamiyyuu ni barreessinaa jechuu kooti. X jenna. X ni qixxaataa jenna. Isa kana wal jijjiireen jira siniin jechuu koodha. X jenna which is equals to 4 minus y jenna. Iddoo x maaliin godhan jedheera waan ta'eef y barreessa all over 3 y ta'a. Then what's left solving this equation? Amma solve gochuudha jechuudha. Y keenya solve gootu umarratti. Again this implies asitti fidadheen jira. Ishee kana gara beekannoodhaan tokko qabdi. Therefore criss cross gootu jechuudha. Yeroo baay'ee akkasittiin hojjetama waan ta'eedhaaf. Then x time 3 y ta'a. Ishee kanaa fi ishee kana walitti cross ta'anii waan ta'eedhaaf is equals to 1 fi 4 minus y immoo walitti criss crossing godha. Lakkoofsi tokko itti baay'ate immoo jijjiirama fiduun qaba waan ta'eedhaaf 4 minus y nuuf kennaa jechuudha. Therefore 3x y qabna. Ni qixxaata jennaa 4 minus y qabna. Then y solve gochuudhaaf jenna waan ta'eedhaaf y keenya as naannessuu qabna jechuudha. Akkamitti naannessinaa? Bifa ida'uutiin as naannessina because isheen kun negative waan taateef. Therefore 3x y plus y jenna. Maaliif inni kun
bifa ida'uutiin as darba waan ta'eedhaaf is equals to what is left 4 afur qofaatu nu hafee jira. Amma y keenya akka common factory itti baafachuu barbaanna. Isaan kun maal waliin qabu? Y waliin qabu jechuudha. Y keenya baafanna y time 3x qofaa jenna. Sababiin isaas y'n duubatti asiitii ba'ee jira. Kunoo iddoo kanatti immoo barreessee jechuudha. Again plus 1 jenna. Y'n koo duubatti yeroo ba'u lakkoofsa tokko qofaa tafaa jechuudha. Qobaama inni kun lamaan isaanii dhaabbata. Isa kanaafis ni dhaabbata. Isa kanaafis ni dhaabbata jechuudha. Common factor jechuun yeroo baay'ee akkasittiin ibsama. Is equals to 4 jettuu jechuudha. Therefore y keenya y time 3x plus 1 ni qixxaataa 4 jenna jechuudha. All over 3x plus 1 jettu all over garasiinis 3x plus 1 jenna. 3x plus 1 fi 3x plus 1 wal balleessanii jiru. Kan nu hafu isa kanaa fi y keenya qofa. Ishiin immoo ni qixxaatti yookaan implies jennee y keenya qofaa nu hafa jenneerra asiitii y keenya fudhannaa y is equals to jenna asii immoo 4 over 3x plus 1 jennaa jechuudha. 4 over 3x plus 1 this is the inverse what we have been solving. Kun inversii nuti isa barbaadaa turre sanadha jechuudha. Therefore the final answer f inverse of x ni qixxaatti 4 over 3x plus 1 ta'a jechuudha. Have you agreed with me? Yes, all right. Gaaffiin nuuf kennameeru inni irra jiru immoo shantaa ida'uu 3 irraan tokko hir'isuu 2 ta'a jedha. Haaluma wal fakkaatuun f of x keenyi bifa ytiin barreessina jennarraa y is equals to jenna 5x plus 3 all over 1 minus 2x jenna jechuudha. Then value of y kana iddoo x geessina x keenya immoo duubatti ishee baafnaa jechuudha. Then akkasittiin x inni qixxaata jettanii 5y jenna. Maaliif ishee kana iddoo x barreessa isiniin jedheera waan ta'eedhaaf 5y plus 3 all over 1 minus 2y jettu. Ishee kana iddoo kanatti fidadhee hin jira. X'n koo ni qixxaattii jenna. Isheen kun gara beekannoodhaan tokko qabdi. Garis cross goona jechuudha. X time 1 minus 2y is equals to jenna 5y time 1 dha jechuudha. Kan nu hafu immoo which is equals to tokko itti baay'ate immoo jijjiirama fiduu hin qabu waan ta'eedhaaf 5y plus 3 jenna jechuudha. This is equals to or implies jenne x keenya kana keessa raabsina because shiftuu qaba waan ta'eedhaaf x time 1 which is equals to x time 2y 2 minus 2xy jettu jijjiiramaan duubarra barreeffamti yeroo baay'ee is equals to 5y plus 3 jenna. Y solve gochuuf deemna waan ta'eedhaaf always yeroo kamiyyuu y iddoo tokkotti sassaabachuudhaaf dhama'a jechuudha. Yeroo kamiyyuu y keessan iddoo tokkotti sassaabachuuf dhama'uu qabdu. This implies jenna y keenya asan naannessa gabbifa negatiivaatiin asufte jechuudha. X minus 2x y minus 5y is equals to 3 jedha jechuudha. Sababiin isaas ishee kana as naannessee jira waan ta'eedhaaf. Therefore x ishee kana immoo asan naannessaa jechuudha. Iddoo kanatti naannessa. Amma y solve godhachuudhaaf jira waan ta'eedhaaf. This implies jennee minus 2x y minus 5y ni qixxaata 3 minus x jedhe. Maaliif isheen kun negatiivaatiin naannofti waan ta'eedhaaf. This is equals to egaa amma y qabdu jechuudha. Y keessan akka common factoriitti keessaa baafattu. Amma y jedheetaniin ni qixxaata minus 2x dha. Y koo duuba baaseen jira jechuudha akka common factoriitti. Minus 5 jennaa jechuudha. Again y koo duuba baaseen
jira akka common factor is equals to 3 minus x ta'a. Warra kana as fidee barreeffachuutti hin jira. For asitti na hordoftu jechuudha. Y goone minus 2x minus 5 ni qixxaata 3 minus x irra geenya jira. Y keenya kophaatti hambifachuuf over minus 2x minus 5 jettu all over asiinis minus 2x minus 5 jettu jechuudha. Minus 2x 5 fi minus 2x 5 wal balleessanii jiru kophaatti kannoof y keenya jechuudha. Asiiti y ni qixxaata jettu kan biraa kannoof immoo mallattoo wal qixaan garasitti 3 minus x all over minus 2x minus 5 dha jechuudha. Deebiin xumuraa isin argattanii kana yeroo ta'u kana immoo bifa salphaatiin barreessuu ni dandeessu. Yoo filadhuu keessa ta'e isuma kana sin jalaa oksanii kaa'u waan ta'e barsiisonni keessan. Isin deebiin abeera seetu garuu deebiin argattan isuma ta'e haala salphaatiin barreessanii kaa'u. Isa immoo akkamittiin salphifnaa kan jedhusi haala salphaatiin namuma sinan agarsiisaa jechuudha. Akkamiin barreessuu dandeenya yoo naan jettan negatiif x gara duubaatti naannessitanii yoo barreessitan minus x jettu inni kun immoo poozitiiviidha waan ta'eedhaaf as naannee barraa jechuudha. Bakka wal jijjiirtu plus 3 jenna jechuudha. All over jettanii isheen kuni common factory maalii waliin qabdii jettu minusii qabdu minusii qabdi common factory then 2x keessan kophaatti sineefa kunoo ishee kana jechuudha. Therefore plus jettanii sababiin isaas negative time positive maal sinii kenna kunoo negative ishee kana sinii kenna waan ta'eedha plus 5 jettanii cuftuu keessanitti cuftu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun inni gubbaa kunumis common factory qaba waliin. Common factory isaa maali yoo naan jettanii common factory isaas negatiividha. Kan isa kanaa jechuudha. Asitti yoo na hordoftan minus jettu. Therefore x kophaatti hambistu sababiin isaas minus time positive maal siniif kenna negative siniif kenna. Minus 3 jettu maaliif jettanii negative time negative maal siniif kenna positive 3 irra keessa jiru kana isiniif kenna waan ta'eedhaaf jechuudha. All over jenna minus keenya isa jalqaba barreeffannee turre isa kana immoo gadi fidanna 2x plus 5 jenna jechuudha. Finally ishee kana ammas dhuftanii asitti yoo na hordoftanii negatiivaaf negatiiviin asitti wal balleessitee positive wal gootetti therefore f inverse of x in keenya ni qixxaata ishee kana qofaan nu barreessitu jechuudha. Isheen immoo akkam taati x minus 3 all over 2x plus 5 dha jechuudha. Yoo filadhuu ta'e inni jalqaba hojjennee turre yoo dhabame ishee kana filadhuu keessa barbaaddu jechuudha. Waliigallee yaas. F irratti kan nuuf kennamee jiru immoo cube root of x plus 1 dha. F inversiin akkamitti hojjetamaa kan jirudha. Again kana y-tiin bakka buufna. Then saffisaan isiniifan hojjedhaam. Y is equals to third root of jenne x plus 1 jenna jechuudha. Then the value of y keenya iddoo x buufna. Iddoo y immoo x buufna. X is equals to third root of y plus 1 jenna jechuudha. Now we are going to solve. Therefore gama lamaan iyyuu maal gootu power of 3 tiin baay'istu jechuudha. Power of 3 gootu jechuudha gama lamaan iyyuu. Sababni isaas ishee kana cube root jalaatii baasuuf jecha jechuudha. Again asitti yeroo na hordoftanii x the power of 3 jenna is equals to jenna isa kana immoo ni qixxaata y plus 1 the power of 1 over 3 the power of 3 jenna jechuudha. Maaliif yoo naan jettanii isheen kuni y plus 1 the power of 1 over 3 faana wal qixa waan taateef kana kutaa 9 deemtanii refer gochuu ni dandeessu. 3 fi 3 asiitii wal balleessanii jiru kan nuuf hafu maal taare x the power of 3 ni qixxaata y plus 1 qofa jechuudha. Again y kophaatti hambisuuf deemna. Yeroo kamiyyuu y kophaatti hambisuuf deemna waan ta'eedhaaf waan keenya asiitii bifa negatiivaatiin darbiti jechuudha. Then y keenya ni qixxaata jenna bakka wal jijjiirraa rakkinan qabu. Ishee kana as dabarsaan jira waan ta'eedhaaf
x the power of 3 minus 1 ta'a jechuudha. Finally f inverse is x minus 1 x the power of 3 minus 1 taati jechuudha. Therefore f inverse of x in keenyi ni qixxaatti ishee kana fiddanii barreessitu is equals to x the power of 3 minus 1 jettu jechuudha. This is the final answer. Inni f of x inni j irratti nuuf kennamee jiru immoo f of x in keenya ni qixxaataa negative of cuftuu banatee x plus 2 the whole square minus 1 dha jechuudha. f inverse barbaadii jedhee nu gaafata. Mee waliin haa barbaannu. Haaluma dura waliin barreessaa turre f of x keenya bifa waayitiin barreeffattu ni qixxaatattanii negative of x plus 2 the whole square minus 1 jettu jechuudha. Then wal jijjiiruu iddoo x fi iddoo y bakka wal jijjiirsistu. Finally we will solve it. Then x is equals to jenna minus of jenne iddoo x immoo y buufna y plus 2 the whole square minus 1 jenna jechuudha. Kana solve gochuuf jecha 1 in keenyi yeroo as naanna'u ida'uutiin as darbaa jechuun qooyyabaa jira jechuudha. x plus 1 jenna jechuudha is equals to tanii minus of jenna y plus 2 jettanii the whole square jettu jechuudha. Again amma immoo gama lamaan iyyuu negatiivaatiin baay'isna. Sababni isaas inni kun negatiiva qaba isa positiiviitti jijjiiruuf jecha. Our target is y. Y qofatti hamma bifnutti adeemna jechuudha karaa nuuf danda'amu hundumaatiin. Therefore minus time jenne x plus 1 x plus 1 jenna is equals to jenna. Therefore minus time again minus immoo kophaatti qabna jechuudha. Minus isa kanatu as keessa distribute ta'aa jira. Isa kanatu as keessa distribute ta'aa jira jechuudha. Minus time minus of y plus 2 the whole square itti cufnaa jechuudha. Therefore kana yeroo ishee kana as keessa distribute goonu maal taati negative x minus 1 taati which is equals to inni kun immoo walitti baay'atuma nuuf kenna positive nuuf kenna jechuudha. Kanaaf badee jira isuma balleessuudhaaf kanaan duras targetiin keenya waan ta'eedhaaf therefore y plus 2 the whole square. Therefore ishee kana immoo bakka wal jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Or gama lamaan iyyuu square root jala galchina jechuudha. Isa kanas square root jala galchina jechuudha. Sababni isaas lamni kun akka badduuf jecha karaa biraa wanti nuuf salphisu hin jiru waan ta'eedhaaf. Therefore under square root minus x minus 1 ni qixxaata. Isheen kun hin baddii square rootiin keenya baddii kan nuuf maal ta'a jechuudha y plus 2 ta'a. Therefore again hamma dhumaatti deemnaa y keenya amma kophaatti d haftutti jennirra ishee kana immoo negatiivaatiin fudhannee hirribna jechuudha. Amma bakka wal jijjiiruun ni danda'ama. Y is equals to jettanii isa kana immoo as fiddan karaa jechuun amma bifa qooyyabuutiin otoo hin taane bakkuma wal jijjiiraan jira. Under root of minus x minus 1 jenna. Isheen kun immoo minus 2 taati jechuudha. Karaa biraa inni kuni akkamitti barraa'ee ture minus 2 plus jenna kun isa kana jechuudha. Under root of x minus 1 isheen kun minus dha is equals to y ture jechuudha. Kaanuma bakka wal jijjiire bakka wal jijjiire isa kana jalqaban barreesse isa kana immoo lammatan barreesse jechuudha. Walii galleerra. Therefore finally f inverse of x in keenya ni qixxaata isa kana barreessitu jechuudha. Which is written as what minus x minus 1 minus jenna isheen kun kophaa warra kun kophaatti ta'anii jiru minus 2. This is the final answer.
Gaaffiin h fi inni dhumaa kan nuuf kennamee jiru 2x all over 1 plus x dha. Isa kana inversii isaa barbaaddu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuudhaan hundi isaanii bifuma wal fakkaatuutiin irraa deddeebi'anii jiru. So kan akkamitti hojjannaree isa jedhuudhaaf y ni qixxaata 2x all over 1 plus x jettu jechuudha. Then iddoo x lamaan y buustanii replace gootu. X keenya ni qixxaatti 2y all over 1 plus y jenna. Again this implies therefore cross-dhaan hojjetu jechuudha. Jechuun y keenya kophaatti hambifachuudhaaf adeemaa jirra. This implies x jenna 1 plus y is equals to 2y. X keenya as keessa distribute taati yeroo distribute taatu x plus x y taati is equals to 2y jenna jechuudha. Therefore y kan qaban walitti naannessinaa iddoo kanatti fiduu qabna jechuudha. Isa immoo walitti naannessuudhaaf x plus xy minus 2y ta'a jechuudha. Kan hafe immoo isa kanatti maali? 0 dha. Then ishee kana immoo as yeroo naannessitan bifa negatiivaatiin dhufti. Therefore x y minus 2y ni qixxaata. Kun again yeroo as dhufu negatiivaatiin dhufa minus x jenna. Amma y keenya akka common factoriitti dubatti baafanna jechuudha. Y keenya lamaan isaaniiyyuu bifa tokkootiin baafanna. Y jettanii itti cuftanii kan nu hafu keessatti x fi 2 dha jechuudha. X minus 2 ta'a which is equals to minus x. Then isa kana ol finnee asitti barreeffannaa. Haala kamiin barreeffannaa? Y into x minus 2 shuftuu keessatti ni qixxaata jenne minus x jenna jechuudha. Ammas y keenya kophaatti amma haftutti deemna jenne ramtiire x minus 2 all over jenna. Ishee kanas x minus 2 all over jenna. Akkuma lakkoofsaatti sotu goona. Isaan kun lamaan wal balleessanii jiru. Then finally maal qabna ree? Y keenya ni qixxaata minus x all over x minus 2 ta'a jechuudha. Therefore the final answer will be, or it is written as what? F inverse of x keenya ni qixxaatti ishee kana barreessitu jechuudha. Minus x of x over x minus 2 ta'a jechuudha. Check by yourself, do by yourself, try everything by yourself, then check from the video by revising it. Mata dureen itti aanee dhufu polynomials, zeros of polynomials, rational function the graph of rational functionity. Wanti haaraan hin jiru. Kutaa 10tti fi kutaa 11tti kan barattan almost high school keessatti wantoota isin tumaa turtanidha jechuudha. Mata duree kanaatiin walitti deebina. Thank you so much.